Video har'a keessatti kan ilaallu egaa hojiiwwan garagaraa isiniif qabadheetiin isin dhiyaataatiin kan jiru. So har'a immoo application tokko wal isin barsiisa. So salphamatti appii kanarra qarshii bareeda irraa hojjechuu kan dandeessanidha. Akkamitti irraa hojjechuu dandeessan, akkamitti galmaa'uu dandeessan waan jedhu waan bal'aa wajjin ilaalla. Egaa seerri YouTube'dha wantoota tokko argisiisuudhaaf hedduu rakkisaa ta'eetiin jira. Hedduu kana keessatti qo'isii sirriitti ilaalamaatiin jira waan ta'eef wantoota karaa ittiin hojjechuu dandeessan application kanarratti akkamitti galmaa'uu dandeessanii akkamitti qarshii baafachuu dandeessan karaa kamiin baafachuu dandeessan kan jedhullee detail ni ilaalla. Egaa dabalataan immoo maalidha wanti nuti ilaallu akkamitti hojjechuu dandeessan hojiiwwan akkanaa kanneen akkamitti hojjechuu dandeessan takka live stream isin barsiiseetiin jira. Takka live stream irraa qarshii bareeda hojjechaatiin jirtanii egaa applicationota akkanaa kanarraa qarshii bareeda akka hojjechaatiin jirtan abdiin qaba. So har'a immoo kan qabadhee isiniif dhufe application isa biraati baat jedhama. Application kanarraa akkamitti galmaa'uu dandeessan akkamitti hojjechuu dandeessan kan jedhu ni ilaalla. Karaan ittiin baafachuu dandeessan karaa baankii biyya keenyaatiin baafachuu dandeessan USDT dhaan baafachuu dandeessan egaa filannoowwan bal'aa kan qabudha. So salphumatti immoo karaa linkii kan kootiitii fi ID kan kootiitii yoo galmooftan yeroo hundayyuu karaa kanneen yoo kan galmooftan ta'e salphumatti $8 spin gochuudhaan spin 4 isiniif kenna. Spin gochuudhaan afran irratti $8 guutuu kan dandeessan. Akkasumallee yoo isiniif hanqate nama invite gochuudhaan spin garagaraa argattanii spin kan argachuudhaan salphumatti spin yeroo gootan $8 san cash out godhachuu dandeessan. Ergasii immoo karaan ittiin hojjetamu maal fakkaata wajjin kan ilaallu ta'a. Ani muyeedha channel kan koo Soofumar Appirraa warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube channel kanaatti dhuftan YouTube channel kun kan keessanii kan teknooloojiiti kan hojiiwwan adda addaa irraa argachuu dandeessan waan ta'eef subscribe gochuudhaan gara maatiiwwan keenyaatti dabalamaadhaaf video kana immoo like gochuun irraanfatinaadha. Like waan hir'atuu fi YouTube'n sirriitti content kenna irratti focus godhee kan hojjetaatiin jiru. So isinis like godha. Like share gochuun dagatinaadha. Hojiiwwan online garagaraa information barnoota teknooloojiidhaan wal qabate kana warroonni barbaadan like godha. Sababni isaa like gootan taanaan content akkana kanarratti like goota yoo ta'e immoo content akkana kanarratti hojjechuun nama rakkisa. Sababni isaas seera YouTube'dhaa cabsina waan ta'eef jechuudha. So seera YouTube cabsuu keenyaan irraa of qusachuu qabna. Ammas garuu seera YouTube'dhaa kan ittiin cabsine videoowwan badan jiranii keessattuu waa'ee takka live stream'dhaa kan isin barsiise videoowwan sunniin YouTube irraa haqamaniitiin jiran guutumaan guutuutti jechuun ni danda'ama. So karaa telegiraamaatiin isiniif maxxansa ammaan booda systemni ittiin barsiifnullee jijjiirameetiin jira. Isas isiniif ibsa gara dhumaarratti. Har'a immoo akkamitti baatirraa qarshii hojjechuu dandeessan akkamitti galmaa'uu dandeessan kan jedhu kan wajjin ilaallu ta'a. Hanga dhumaatti na faana turaadha. Egaa jalqabarratti application kanarratti hojjechuudhaaf qarshii bareeda irraa hojjechuu kan dandeessanidha. Application kanarraa hamma $100 torbaan tokko keessatti hojjechuu ni dandeessan. Keessattuu warroonni community cimaa qabdan hojjechuu ni dandeessanii. Karaan ittiin hojjechuu dandeessan maal fakkaata? Warroonni takka live stream hojjetan isa kanaan hojjechuudhaan the same as akkaataan ittiin hojjechuu dandeessan wal fakkaata. Akkaawuntii mataa keessanii create godhatanii jalqaba linkii keenyaan seenadha. Linkii namootaatiin yeroo seentan linkii namoota wal keessan godhinaadha. Fakkeenyaaf namni tokko kan isa tokkootiin seenee isa tokko biratti immoo hostii kan kee jalatti yookaan immoo ejentii kan kee jalatti galmaa'uu barbaadaadha. Yeroo kana immoo fudhatuu fidida. Sistemni kunniin fudhatuu fidida. Nama linkii isaatiin seentan san gaafattan yeroo hundayyuu ID isa jala galmooftanii ergasii immoo ejentis ta'uu yoo barbaadan isaan ejentii na taasisu jechuu dandeessan malee guutumaan guututti linkii nama biraatiin seentanii asitti ejentii na taasisu jechuun isin dhiba hin danda'amus waan ta'eef. So wanta kanarraa of eeggadhaadha. Linkii isaa description jala isiniif kaaya. Akkanumallee channel kan koo kan Telegram irra isiniif kaaya. Baay'ee channel kan koo kan Telegram irratti illee nama subscriber 6,000 dabarreetiin jirra. Isarra isiniif kaaya. Linkii sana irra click godhaati. Ergasii immoo gara Google Chrome itti isin fudhata. Google Chrome irra erga seentanii booda ergasii immoo download kayyatu isinii dhufti hanga $100 hojjechuu kan ittiin dandeessanidha torbaan tokko keessatti. So ergasii immoo download gootanii buufattanii. Ergasii immoo akkuma kanaan dura emailii ni filattaniif emailii akkaataa ittiin filattan baay'een keessan ni beektanii irra deebi'ee isiniif ibsuun barbaadu emailii ni filattaniif. Ergasii immoo emailii erga filattaniif booda information jiru ni guuttanii waa'ee keessanii jechuudha. Maqaa keessan maqaa yookaan immoo maqaa keessan sirriidha achirratti ni guuttan. Ergasii immoo jandarii keessan ni filattaniif information tokko ni guuttaniif bara dhalootaa jechuudha. Ergasii immoo jalqabarratti invitation isin gaafachuu danda'a. Invitation yoo kan isin gaafatu ta'e ID kanaan guutaatii seenaa. So direct ID kana yeroo seentan $8 isinillee dabalataan argattanii spinii 4 kana isiniif kenna waan ta'eef spiniin 4 kun jechuun $8 illee guutuu baatu 7.9 naannoo san gahaa waan ta'eef so isaan seenaa isiniin jechuu barbaada. Ergasii immoo wanti isin beekuu qabdan erga seentanii galmooftanii booda jalqabarratti verify taasisuu ashaaraa keessan kennuu hin dagatinaadha. Verify taasiftan kana applicationota biraa irratti kan jirudha.
Ergasii immoo wanti isin gootan maalidha? Hostii keenya jalatti ni galmooftanii warroonni ejentii ta'uu barbaadan immoo apply gootan my agency kan jedhu keessa seentanii apply gootanii ergasii immoo isin taasifnaa jechuudha. Karaan ittiin hojjechuu dandeessan maal fakkaata? Kan jedhu isin hin qabu. Karaan ittiin hojjechuu dandeessan jalqaba irratti taaskii seentanii yookaan immoo taaskii kan jettu irratti yeroo seentan egaa taaskiiwwan baay'eetu jira isaan hojjedha. Isaan hojjedhaadha. Isaan kan hojjetan kan geemii adda addaa taphachuudhaan taaskii niiw kaamariidhaaf kennametu jira. Taaskiiwwan sanneen guutuu isaa isiniif ibsee jira. Chaanala kan koofi Telegiraam irratti viidiyoo guutuu gad isinii lakkisee jira. Asirratti viidiyoo wanta san argisiisaa isin barsiisuun hin danda'amu. Sirriitti daawwadhaadha. Asirratti Telegiraam irratti immoo na hordofaadha jechuudha. So wantoota jiran qofa asirratti isiniif ibsaa. Ergasii immoo Telegiraam irratti fi WhatsApp irratti viidiyoowwan gaggabaaboo isiniif galakkisa akkaataa ittiin hojjechuu dandeessanii fi siistama isaa maal akka fakkaatu. So taaskiiwwan sanneen raawwatu nama ni affeertu invite ni gootu nama affeeru jechuudha invite ni. Ergasii immoo namoonni invitationii keessanii yookaan immoo invite keessanii linkii keessanii yeroo seenan isiniif spinii isiniif kenna kan dubartootaatiif kan dhiiraa garagaraadha. Akkuma kanaan dura isiniif ibsaa ture warroonni dhiiraa baay'ee ejentii taatanii hojjechiisuu nama hojjechiisuudha kan isin gaafatu. Warroonni dubartootaa garuu ejentii gonkumaan ta'ina keessattuu torbee jalqabaa guyyaa torban san 4,400 isiniif kenna sa'aatii 2 yeroo teessan sa'aatii daqiiqaa 30 yeroo teessan immoo 1,000 takka daqiiqaa 30 ammas yoo teessan 1,000 takka isiniif kennaa deema 4,400 walitti sassaabadha torban tokkoof jechuudha. Dabalataan immoo ispiinii adda addaa taaskiiwwan garaagaraa jira isa san walitti sassaabadhaati qarshii bareeda isiniif ta'a ispiinii sana ispiin gochuudhaan immoo carraan keessan akkuma isin kennu biinii bareeda. Biinii jedhama kana sirraa baasuu dandeessa isa argachuu dandeessa. Kana qofa osoo hin taane daqiiqaa 15 yeroo teessan live irra yookaan room irra yeroo nama bira deemtanii yeroo teessan ispiinii takka isiniif kenna. So isa kanas itti fayyadamaa isiniin jechuu barbaada warroonni dhiiras warroonni dubartootaas jechuudha. So karaan ittiin hojjetan kana fakkaata gabaabinumatti namaaf invite godhu. Kan biraa immoo coin seelara ta'uu dandeessanii yoo barbaadan. Akkanumallee geemiiwwan garaagaraa jiranii coinii yoo qabaatan coinii bitachuudhaan yookaan immoo coinii qabdan irraa geemii adda addaa taphachuudhaan kan hojjechuu dandeessanidha. Appilikeeshiniin kun riil kan ta'edha. Taakkaa laayiviidhaan kan wal fakkaatudha. Baataa kan jedhamu kun jechuudha. So isarra seenaatii hojjedha. Egaa yeroo hundayyuu hojii onlaayinii ammaan booda haalli isin itti barsiisu garaagarummaa ni qaba kan kanaan dura irraa YouTube chaanaalii kee guddicha irratti keessattuu YouTube chaanaaliin kan koo lamaan rakkoo keessa galeetiin jira. Of eeggannoo cimaarra jira baduus danda'a remove godhuus danda'a YouTubein. So isa kanas remove akka nu jalaan goone immoo of eeggannoodhaan kan barsiifnu ta'a ammaan booda almost immoo online fi soofuma akkaadaamiin iyyannoo irra jiranii so isaan yeroo sirraayan kan isiniif ibsu ta'a jechuudha. So viidiyoo gaggabaabduu kan haala kanaan asirratti isinii maxxansa. Guutuu isaa waa'ee isaa kan argisiisu immoo waa'ee appilikeeshina kana banachuurraa kaasee steepiiwwan jiran kan argatan ammaan booda Telegiraam irratti isiniif kaaya. Akkanumallee guruppii keenyatu jira kan Telegiraama guruppii irrallee join godha. Linkii isaa description jala isiniif kaaya. WhatsApp irratti illee warroonni hordoftan guruppiin keenya kan WhatsAppidhaan jira. Achirra seenaatii direct achirra nuqunnamuu dandeessanii gaafii yoo qabaattan immoo username fi akkanumallee lakkoofsa bilbilaa asirratti argamu kanaan na gaafachuu ni dandeessanii jechuudha. So guutumaan guututti hojiiwwan onlaayinii kanneen warroonni barbaadan ammaan booda chaanala kan koo kan Telegiraama hordofuu WhatsAppii sirriitti hordofuu qabdanii ergaawwan gaggabaaboo achirratti dabarsaa kan direct argisiisu jechuudha. Reekoomandii kan isiniif godhu akkaataa ittiin hojjettan wanta tokko asirra dhufee isiniif ibsa. So hojiiwwan bal'aatu jira kanatti aansee immoo isa tokkotu jira piroojeektii cimaadha. Isarratti immoo gareedhaan ni hojjenna laayivii irratti dubartoonnis dhiirris taa'uu kan dandeettanidha. Sa'aatii firii qabdanitti kan hojjechuu dandeessan waan ta'eef isarratti isin barsiisa akkamitti irraa hojjechuu dandeessan kan jiru kanatti aaleen hojjetama. Isa kana immoo ammuma eegalaadha yeroo firii qabdanitti hojjedhaadha. Nu bira kottaa immoo galgala ni seenna yeroo hundayyuu ID isiniif maxxansa Telegiraam irratti yeroo hundayyuu beeksisa baasaatiin jira waan ta'eef yeroo seenu laayivii jira appilikeeshinii akkanaa irratti laayivii jira isiniif ibsaatiin jira. So direct laayivii irra dhuftanii gaafii barbaadan gaafachuu ni dandeessan jechuudha. Egaa kanarraa kana fakkaata. Dhumarratti wanti isiniif ibsuudhaaf barbaadu maalidha? Hojiiwwan akkana kana hojjechuu warroonni barbaadan ammaan booda ibsa bal'aa asirraa ni argattu YouTube chaanaalii kanarratti ibsa bal'aa isiniif kenna. Ergasii immoo gochaan kan argisiisu viidiyoo WhatsApp irratti akkanumallee Telegiraam irratti isiniif galakkisa. Yeroo hundayyuu namoonni nu jalatti galmooftan ergaawwan darban sirriitti hordofaa irraa fayyadamaadha. Wanta jedhamtan sana immoo hojjedhaa. Hojiin onlaayinii baay'eetu dhufaatiin jira. Isa kanneen hojjechuudhaan irraa fayyadamaan ergaa kan koo kanarraati. Yeroo biraa viidiyoo biraatii fi akkanumallee ergaa biraatiin wal argina kanarraa hasirri xumurreetiin jira waan hordoftaniif hedduu tokko galatoomaa isiniin jecha warroonni YouTube chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe like share gochuun irraanfatinaadha. Hojiiwwan akkanaa kana akka isiniif hojjedhu yoo barbaadan kontentii kanarratti akka turu yoo barbaadan immoo like godhaa. Guys nama baay'eetu daawwata. Isa YouTubein balleesse viidiyoo kan koo nama 5,000 oltu daawwate.
torbaan tokko osoo hin ga'iin jechuudha. So garuu laayikiin qabu. Laayikii godhaadha. Sirriitti wanta nama qarqaaruudha jedhee YouTube'nis akka yaaduuf jechuudha. Ergaa kana isiniin dhaqqabachuu barbaada. Kanarraa asirratti xumuree jira. Yeroo biraa viidiyoo biraatti wal argina. Hangasitti. Nagahaan jiraadha.